Ragai. Hundaafuu biyya kanatti nama guddaa haa ta'u xiqqaa namni yoo bade biyyi seera qabdi yoo qaban mootummaan mana seeraa geessa. Poolis xaabiyaa naannoo kee jiru barbaadu. Miidiyaa arabaatirra barbaadu gaazexaan gadhiisan tiiviin gadhiisan. So daa'imman xixiqqooyyuu gaazexaarra baasaa oolan nama guddaa miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen kaayiroo jirtan yoo jaartiin teessan isin jalaa badde yoo jaarsi keessan isin jalaa bade yookiin diskoortii waa fidatu ijaazaa bakka biraa bu'uuf ammana guyyaa 3-4 kennaafi. Daa'imman yoo taate immoo rakkoo miti isinii barbaanna. Isinii iyyaafannaa poolis xaabiillee qaamalleen poostillee hin goona. Daa'imman andareejii jechuun daa'ima waggaa 10-15 gadi noo problem isinii barbaanna. Homaa rakkoo hin qabu. Garuu jaarsaaf jaartiin keessattuu dhiirri hin badu. Guyyaa 4 guyyaa 5 yeroo kenniif guyyaa 4 hagiziin ijaazaa dhuftee tasirratti masaanuun ta'e dhuftee sum dalagaa deebitu yeroo kennuufi qabdan shamarran kaayiroo. Maannim yaadarginu amma mubaarakillee duraan badaatuma ture anillee badaatuma ture hunduu badaatuma ture gaafa ijoollummaa gaafa dargaggummaa jechuudha. Homa nu godhaa turre warri ammaa godhaa jira addis nagar adeemlam sinii galee homa gaafa humna qabnu nu godhaa turre amma hin dulloomne mana galle malee sinii galee. Gile jaartiin akka ijaazaa dhuftee dhageeffadoo qole gile jaartiin akka ijaazaa dhuftee akka jalaale silkii cufachuu nama jirtu. Silkii cufachuu miti bar silkii manatti gatee bahe waa tokko fudhatee hin baane silkii hunda manatti gatee bahe asli. Amma argattee re'aati. Asli koy gaafadhaani. Amma khayraa badi abbaan orraayisii kun eega dhufee ture jira. Aduun kan argelleen jiru wanti niyyaan isaa mul'atee jira nama haara osaa asli. Bakka hin jira jedhanii ijoollee mubaarakatti ruutaa mubaarakatti yaa quunnamsiisu. Dubbii biyya kana miidiyaa irratti baasuun mushkila akkatiiri. Rabbi jaarsa keessi haa hiru habiibti. Ati gabbu'i rabbi si haa hiru jaarsa kee. Maki atilla osoo heerumte akkanumatti jaarsa barbaadu olii gaddeef. Mubaarakati please yoo dandeette amma booda yoo dandeette ijoollee daa'imman waggaa 10 gadi manaamina malee waan biraa guuddadhis. Obboleewwan koo biyya Kaayiroo Ijipti keessatti argamtan namoota hedduu argaa jira. Waan na mudataa jiru argaa jirtu. Uummanni yeroo walas kafees yeroo wal irratti fuudhes yeroo maal ta'es nu jalaa bade nu jalaa du'e jedhee yeroo gorsuu jira waan ta'eef kana booddee wala daa'ima shaanatu irratti barada jee lamaan dura baddee jedhamee diraamaa natti. No daa'ima dirqama daa'ima sagalee ta'uun dirqama. Warra gurguddaa. La dhimmuma Kaayiroo keessa waa tokko irratti himina bilbila siin kaasu yoo mana dhuftanis hin maxxansu kana booddee isin tofitti hojjete achuma wal gaafadhaa malee ana mubaarakiin kijibduu gochuudha nama walitti buusuudha jireenya na dhugudha diraamaan isin hojjettan kana booddee gara kootiin dhaabateera jechuudha. Baga dhageessanii ani manatti fiiganii sitti dhufan kun maaloodhaa jira bar. Dhageessanii kunooti dhageessanii tumucaarra anatu itti ergate amma iyyuu dhukkuba ilaartii dandaasiiti isinatti ergatte fideera anna mana gaafatuuf isiin mandeessa bilbila siin kenna silaa bilbila siin maxxanse akkasitti quba qabaadhaa. Kaboriitiif garuu utuma dhugaadhaan siin jalaa bade inuma rakkattu yoo asliin bilbila siin jalaa hin qabne yoo namni as keessaa siin jalaa hin qabne inuma rakkattu mana koo beektu kottaa. Ishee Ma namni guddaan bada jedhee akkamitti maxxansama osoo mubaarak bade naan jedhee akkamitti maxxansama mana hidhaa si barbaada malee. abboo badeetu ta'e maxxansuu siin jedheen inni dhukkubataa mataatu dhukkubaaf qoricha manatti dhiisee badee naan jette. Bilbila ofirkaan qabatte maa namni dhukkubatu qaba bilbila yoo qabaate akkamittanii barbaaduu dhiifama gaa wanta karaa sii galee. Ka yeroo dheeraa hayyee ati osoo aniin ilmi ganda keetii jiru rakkoo kee maaltu ganda biraa si geesse warra soddaadha. Warri jimmaanu warra arsiitii soddaa hin beekta yaartetti warra jimmaati. Anuu doktorri keessanii jira maaltu jimmaan si geesse natti ni mattu diklish. La wallahi ansanii fi miti maaliif jennaan namni kun beetaa odoo dhukkubsatuun bahee iraabaa deengaddaa kanarratti odoo dawaa warra sheekotaa wayii fudhataa jirutti beetee namni kun fayyaa nu biraan baane. Ati akkamitti ana doktoriin osoo jiru asii kaateetiin jimmaan dhayxee siin jedhe deebisi. Wallahi ani jechuun namni Oromoo kamoo Oromoo jedhee itti madde malee jimmaa maal Oromoo tugaadha Oromoon ganda itti dhalatte beekamoo
gosatee beekamoo aanaa kee beekamoo anuu kana yoo arsii akkana jette gosataan balbala kana oonaan jette naannawa kee larii lartaa kee qoradhee irra ga'uu danda'utuun himanne maaltu mubaarakiin bira si geesse mucaa gandaa miskiina durriyyee mana itti marsisiifte. Okay, namatu durriyeetu manatu marsutti jira. Eshi amma jaarti kee maal ta'e hayyee ani qoosa maal siin jedhee san. Situ itti himate mubaarakitti. Laa wallahi asli yeroo sanitti beeta dubbiin akkaataa qabdillee garuu yaani namni ganduma ofiititti himateetiniin ganda ofiitirraa yoo daddabe ganda biraa gosni gabbayee ardaa bal'atti dabarseetiin ilaala. Garuu dubbiin akkasii miti beeta nama kana wallolleen hin baane namni kun beeta dhukkubsatee nu biraa bahe malee nama wallolleen bahee miti nama waa gadoo yookiin bajoo walitti qabnuu miti nama dhukkubsatee halkan nu biraa bahe beete. Barbaannee nama isaaniitti illee himee ijoollee qalbiin si bannaan mubaarakitti himteere. Hundi isaaniitu iyyuu nu bira hin jiru jedhani beete. Okay, achuma muddamtee mubaarakitti himte. Sumayya. Sagaleen kan kee baay'ee natti hin dhagahamu asliin jechita. Ati mucaa manumaa dhabnaan muddamtee mubaarakitti himte. Wallee mucaa manaa dhabnaan muddamee hin himne yaani guyyaa sadii moo guyyaa afurii namni kun dhukkubsatee gabbaa ijoollee isaaniitti illee hin barbaada jedhee itti meeniin ture. Ijoollee isaanii hundi kanan gaafadhus kan qaama ijoollee bira dhaqee gaafadhullee ani hin argine mucaa kana sitti jedhanii narratti oofu jiran ani olola isaaniillee sodaadheetii miti beeta. Ani akkaan mucaan kun dhukkubsatee nu bira gabbayeetu natti dhagahamu jira malee olola namaa sodaachuutti hin jiru yeroo tanatti. Amma argattee waa'ee olola isaaniitti illee miti. Habiibti amma galee galee amma. Halo. Asli dubbicha kana dhaggeeffadhu la. Baafachuu girri kaayiroo kana isuun barbaadu. Jaarsi keessii galee Sumayyaa. Hello. Sumayyaa. Sagaleen kee baay'ee natti hin dhagahamu waan bichaa ta'e nama biraa ta'e barreeffa. Hin dhagahamu. Jaarsi kee amma galee amma galee. Hin dhagahamu. Networkiin qabdu mataara. Maal jettee? Amma abbaan manaa kee galee moo akkuma dhabameen dhabame? Ingalle ammallee wanti irra geennee nuti argine tokkollee hin jiru wanti inni mul'atee namni nu yaafatee nu bira jira jedhe tokkollee. Mana jira ati mana jirta? Amma nan jira manan jira. Erga manaa bahe guyyaa meeqam? Halkan gaddaa iraabaa sooma awwaalaati irratti hin bahe halkan. Ijaaza jaartii biraa qabaatu marakaa guyyaa afur gidee isin fitattee dalagaa deebitee dhufamaan obsin guyyaa afur. Sanaa miti asli baraan madaa dubbiin shoofaa keessa hin jirtu beeta dubbiin amma inni Wallaahi shoofaa miti amaluma dhiira biyya kanaati. Amaluma dhiira biyya kanaati. Dhiirri biyya kanaa yoo manaa bade guyyaa afur eeganii shanaffaa irratti barbaadan. Obsaan jechuudha. Ana mana waan maddeef narkaan fudhata. Nama fayyaa bahee miti baree asli nama fayyaa bahee miti nama dawaa odoo fudhatu nama odoo eegaa irraa bahee. Wanta si fidee fi bilbila kaasaan jiru. Nama beekurraa yoo kaasaan jiru. Dubbii biyya kanarraa qaata fagaate. Dhageessee hedduu kijibanii na kijibsiisanii hedduu diraamaa hedduutu hojjetama. Keesii sanarratti hojjetatu. Ana keessa galchan malee keesiinis jalaaf hin ta'u. Rabbi jalaan taasise. Duratti malee jechuudha. Kitaab jedhanii anuunan gargaara. Dhufanii na kijibanii hojjetu keesii. Waa hundi. Amma boleettiin keenya kuni hin bilbiltee miti tokkoo miti kan hin bilbilteera. Tanaa mee kanatti bilbiltee naanniyyi. Yaa Rabbi maali laatee bilbiloo hin eegaa. Isa jedhee kaasa. Yeroon kaasu mubaarak jettee sagalee akka nama mootii na taasofte jaarsi koo akkas akkasii qoricha mataa dhukkubaa qoricha liqimsaa mana keessaa nu jalaa badee jennaan guyyaa meeqa barbaadanii natti dhuftanii hin jedheen guyyaa lama barbaadee dhabeeta sitti dhufee naan jette mana hin jiru akkamitti baay'ee akkana kanatti baay'ee naan jette tole egaa sagalee keetiin dubbadhu suuraa isaas ergi
lakkoofsa keetiin amma tansaan jedheen akkuma manatti battetti ergiin jedheen toleettee sagalee argite sagalee si dhaggeeffadhee ga'ee naa ta'uu dide calluma jedhe bakka rabbi nama eegamiti mee halkan tokko buleetan laala jedheen eege hin bilbilte ammas hin bilbilte saalfadheetan egaa yoo ka'ee mucaan kun makiinaa jala bu'ee baajaajiin yookiin rukute mubaarakatti sagalee kana ergeera jetti yoo ka'ee du'e jedheen dabalee fi obboleetti ammallee jaarsa hin arganne naan jetti kala sagalee sitti walirratti dhee gadhiiseef amma nama kumaatamii meeqatu ilaalee bilbilama nan kaasa tarii arganii naa bilbilanni jedhee yeroon kaasu ati nama nagaa lubbuun jiru mucaa keenya maal nurraa qabda maali akkamitti akkana mucaa nagaa maxxansitee naan jedhan daqiiqaa shaniin turre tokko kan siree mana dhufe mana dhugute akkamitti hunda akkana isuma bara dhaabadheetanii itti bilbile obboleetti hin jedheen jaarsa keetiin wal loltee mana baaftee kaatee naki jibdeen jedheen innis dhagaa jira abbaan mana dhufe jennaan lakki wallaahi laaziin qoricha sana dhuftee ilaaluu dandeessa mataa dhukkubaa maalii naan jette inni immoo kijibaa naan jette kijibaa nu gara seeraatii deemanneerra viidiyoo buufanneerra feesbuukii keetiin gadhiifte tiktookiidhaan gadhiifte naan jedhee kutee deeme dhageesse achumaan ani gaa dhaga'iifanii amma jaarsi si eessa jirare kan manatti dhufe sun deemee inni dhufe maali jedhate mana dhufuusatti ragaan qaba gattee rakkoo qabu amma isiin natti erguu qubanaa qaban lammata namni kayroo jaarsa keessanii miti yoo daa'imni keessan bada Abiibti ati jaarsa kee ka fayyaa qabu maaliif hin dhukkuba jettee sobdeetiin miskiina gandaa jireenya dhoggitaree obboleetti. Yaa ragaan qaba. isiinuu naan Akka inni itti dhukkubsatuuf akka inni itti dawaa fudhatu akkanaan jette dhageeffadha akkaataa inni itti dawaa fudhatuuf akkaataa itti dhukkubsatu. Maasammoo isaasitu beekamoo isatu inni fayyaa qaba eega jedhe akka dhukkubusitu beekamoo ta'u beeka. Duuba nama kana dawaa wal'aa nutti hin jirraa miti nama kana dawaa fudhateetiniin fayyadamutti hin jira. Tarii sila maal ta'ee dawaa kana jibbisiifteetiniin yaani shayxaani nama masalan nama dawaa tokko fudhachuu jiraate namni namatti qara'ee namni tokko dhukkubsatu jiraate yoo namni namatti qara'ee shayxaani waan quraana ta'eef waan dawaa san ta'e irraa nama dheessisiifti beeyte. Tarii dawaa kana jibbee bayeetiniin eessa dhaqee gaafachuun oolle dhukkubsatee du'e malee namni dhukkubsatee bade hin jira kaayiroo keessa waggaa meeqa jirtan? Asli. Mubarak bade Yesus la mul'ateeti moo maali konaan galle bar. Mubarak manatti natti dhufe hin banne sobdii jedhaa bar. Jaartiin na sobanii na jeesanii oolan jira mana natti mara dhuwan. Bade ennaan bar ani namni guddaan bade nagarre dhangata akkaati kaayiroo keessatti. Bade ennaan maali jeetin anu laaleen ture barganama. Mubarak ammatti mucaan walii galtanii araaramtanii miire. dhaggeeffadhu asli akkeette laa jaarsa miti kan dhufe hiriyoota malee hiriyoota ijoollee gandaanatti dhufe malee isaa miti tokko jedhe isiin immoo mubaarak jetti akka jarri si dorsaa jiran nan beekaa jetti bareeda kanallee natti himne dawalte dhageesse of eeggadhu leenaan